Hordoftoonni YouTube chaanaalii kiyyaa baga nagaan dhuftanii an Dr. Birboo Caalatii arragaa akkuma mata duree irratti argitan kana waa'ee dhukkuba HIV AIDS irratti mata duree barnoota gabaabaa wayii qabadhee dhufee jira. Barnoonni sunis gaa mallattooleen dhukkuba HIV AIDS maalidha? Keessattuu mallattoo akkamiititu dhukkubni HIV AIDS nama tokko qabuusaa daraan kan agarsiisuu danda'u mallattoon akkamii yoo jiraatedha kan jedhu irrattanii odeeffannoo isinii qooduu dhufee jalqaba irratti garan barnoota irra qabadhee dhufee otoo hin darbiniin dura warreen YouTube chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa. Akkasumas immoo barnoota fayyaa garaa garaa nuti kenninu argachuudhaaf dabalataan yoo barbaadan karaa fuula Facebookii Dr. Birboo Caalaa jettanii akkuma maqaa YouTube irra jiru kan Dr. Birboo Caalaa jettanii sirchi gootanii achirraan illee barnoota kenninu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo fuula TikTok keenya irratti Dr. Birboo Caalaa jedheetuma jira. Garaa saniin illee barnoota dabalataa kenninu argachuu dandeessu. Kana isinitti muufanii egaa kallattumaan gara mata duree irra qabannee dhufnetti dabarraa nu wajjin tura. Egaa akkuma beekamu dhukkubni HIV AIDS dhukkuba dawaa hin qabnee fi yeroo dheeraa namarra turuudhaan beekamu kan immoo chronic disease jedhamuudhaan beekamudha. Dhukkubni kun waa'ee dhukkuba kanaa namni baay'een inni beeka. Maaliif jennaan dhukkubni kun duraan yeroo dura biyya keessa galuu kaasee barnoota garaa garaa kennama waan tureef namni baay'een hubannoo dhukkuba kanaa ni qaba. Haa ta'uti garuu waa'ee mallattoo isaa kanarratti namni baay'een hubannoo hin qabu. Yeroo baay'ee namoonni nama huqqatan fa'aa akkasumas immoo namni furdaan illee dhukkuba kana akka hin qabneetti namoota huqqatan qofa keessatti dhukkubni kun akka argamu. Akkasumas immoo dhukkubni kun sirumaa mallattoo tokkorree akka hin qabneetti hubatu jechuudha. Haa ta'uti garuu dhukkubni kun mallattoo ni qaba. Mallattooleen dhukkuba kana agarsiisan akkamiiti kan jedhu kana boodarra isinittaan himaa. San dura garuu HIV fi AIDS dhumti kunuu garaagarummaan isaa maalan jedhu waan gabaabaa isinitti himaa. HIV and AIDS waan garaa garaati baay'ee. HIV fi AIDS waan garaa garaati. HIV jechuun vaayirasii dhukkubicha namatti fiduudha jechuudha. Human Immunodeficiency Virus jedhama. Maqaa vaayirasii dhukkuba kana namatti fiduu yeroo ta'u vaayirasiin kun gaafa dhiiga namaa keessa gale HIV infection yookaan immoo namni sun infection HIV vaayirasiitiin qabame jedhama jechuudha. Kanaaf HIV maalidha? Vaayirasii kanaan qabamuu jechuudha. Dhiigni namichi sun vaayirasii kana argachuu jechuudha. AIDS gaafa jedhamu vaayirasii kun dhiiga keessa galee mallattoo dhukkuba kanaa agarsiisuu gaafa jalqabu AIDS jedhama. So HIV'n vaayirasicha yeroo ta'u AIDS immoo mallattoo walitti qabaa mallattoolee sababa vaayirasii kanaatiin nama sanirratti mul'atu AIDS jedhama jechuudha. Garaagarummaan jara kanaa isa kanaa jechuudha. Egaa kana hangana yoo jenne mallattoon dhukkuba kanaa maali? Egaa namni tokko vaayirasiin kun dhiiga isaa keessa galee yeroo torbee 2 haga 4 gidduutti mallattoo tokko tokko agarsiisuu ni jalqaba. Nama hunda keessattis ta'uu baatu namoota murtaa'aa keessatti yeroo torbee 2 haga 4 gidduutti mallattoolee addan baane yookaan immoo mallattoo dhukkuba biraa fakkaatu wayii agarsiisuu danda'u jechuudha. Mallattoolee sunis akka qaama gubaa, qaama caccabsuu, dhiitoo xannachaa garaa garaa akkasumas immoo mataa dhukkubbii maal kun illee jiraachuu danda'a jechuudha. Yeroo torbee 2 haga 4 gidduutti. Yeroon torbee 2 haga 4 kun yeroo dhukkubsataa sun yookaan namni sun carraan dhukkuba daddabarsuu isaa baay'ee guddaa itti ta'e jechuudha. Sababni isaas vaayirasiin dhiiga nama sanii keessa yeroo bal'inaan babal'ateetoo mallattootti agarsiisu sanitti carraan dhukkuba san nama biraatti dabarsuullee yeroon itti olaanaa ta'e yeroo sanadha jechuudha. Yeroo sanadha jechuudha. Wanti kun nama hundarratti muti namoota murtaa'aa irratti akkasitti yeroo gabaabaa keessatti mul'ata. Nama kaan keessatti immoo mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Inni kun acute HIV infection jedhamu jechuudha. Yeroon gabaabaan torbee 2 haga 4 gidduutti mallattoo kana agarsiisan kun acute HIV infection yeroo jedhamudha. Mallattooleen kunniin mallattoo dhukkuba HIV AIDS jedhanii eenyumtuu tilmaamuu hin danda'u. Maaliif jennaan mallattooleen kunniin mallattoolee dhukkuba biraatirree ta'uu waan danda'aniif mallattoolee kanaa muti jechuudha kan HIV ta'uu agarsiisan. Yeroo baay'ee namoonni dhukkuba kanaan qabamanii yeroo mallattoo kana agarsiisan kun mana yaalarree dhaqanii akkuma utaalloo faatti fudhatu. Yoo mana yaalarree dhaqan HIV baay'ee hin yaadamu jechuudha. Waanuma biraatti yaalamanii galu malee. Kanaaf inni kun egaa yeroon akkasii kun HIV acute HIV infection jedhama.
mallattoo isaatis non specific symptomii waan ta'eef dhukkuba HIV AIDS jechuun hin danda'amu jechuudha. So erga kunniin mallattoolee dhukkuba kanaa ta'uu hin dandeenye yookaan immoo dhukkuba kanarraa adda baasuu hin dandeenye kamtu mallattoo dhukkuba kanaa ta'uu agarsiisaa kan jedhutti immoo gaafa dhufnu egaa akkuma dura isiniin jedhe vaayirasiin kun gara dhiiga namaa keessa seenee seelii immune cell yookaan immoo seelota dhiiga adii kan dhukkuba namarraa ittisuudhaan beekamu isaan san dadhabsiisaa deemaa jechuudha yookaan immoo isaan san gadi buusaa deemaa jechuudha. Gaafa vaayirasiin kun seelota san baay'inaan gadi buusaa deeme namichi sun tokkoffaa dhukkuba biraatiif saaxilama. Opportunistic infection jedhama. Dhukkuba biraatiif saaxilama. Lammaffaa vaayirasichumti mataasaa nama san miidhaa deemaa jechuudha. Inni kun egaa eenyurratti baay'inaan namoota qoricha hin fudhanne yookaan hin jalqabne irratti yookaan immoo namoota qoricha adda kutan irrattidha jechuudha. Namoota qoricha fudhatan irratti baay'inaan baay'ee AIDS develop hin godhan. Vaayirasiin qabaatu AIDS hin qabaatan. Kana jechuun maaliin qoricha fudhatu vaayirasiin dhiiga isaanii keessa ni jira garuu mallattoo dhukkubichaa hin agarsiisanii namni sun hin dhukkubsatu jechuudha. So mallattooleen agarsiistuu dhukkuba kanaati jedhamee yaadamu eenyudha isaan? Mallattooleen kun HIV wasting syndrome jedhamanii beekamu jechuudha. HIV wasting syndrome maqumti isaatu. Isaanis tokkoffaa ulfaatina garmalee irrate yookaan immoo parsantii 10 ol ulfaatinni nama tokko yeroo gabaabaa keessatti parsantii 10 yoo hir'ate dhibee biraatiin kan hin dhufne yoo ta'e parsantii 10 ulfaatinni namicha sanii yoo hir'ate tokko isa. Lammaffaa gatteechisa yookaan immoo diyaariyaa albaasaa ji'a tokko olii irra ture. Albaasaa ji'a tokko olii irra ture. Lammaffaa. Sadaffaa ho'insa qaamaa dhukkuba biraatiin hin dhufne kan ji'a tokko irra ture. Ji'a tokko olii kan irra ture. Arfaffaa fedhii nyaataa dhabuu yeroo irra ture. Ji'a ol irra ture kan dhukkuba biraatiin hin dhufin. Kunniin arfan ulfaatina garmalee gadi bu'uu parsantii 10 oliin garaa kaasaa ji'a tokko olii qaama gubaa ji'a tokko olii fedhii dhabuu fedhii nyaataa dhabuu sababa biraatiin hin ibsamne. Mallattooleen kunniin yoo sababa biraa hin qabaatin namichi kun mallattoolee kana qabaatee yoo dhibeen biraa hin jiraatin like dhibeen amma dhukkuboota kana mallattoo kana fiduu danda'an ni jiru. Garuu dhibeen biraa kan mallattoolee kana hin finne akka finne adda bahee yoo dhibee biraatiin hin dhufin mallattooleen kun mallattoolee HIV AIDS jechuudha. Mallattoolee AIDS develop gochuu isaatii sanuyyuu sadarkaa gara dhumaa jechuudha. HIV wasting syndrome jechuun sadarkaa dhumaa jechuudha. Namichi sun seeliin dhiiga adiisaa baay'ee miidhamuurraan kan ka'e dhukkuboota biraatiif illee carraan saaxilamuu isaa baay'ee guddaadha jechuudha sadarkaa kanarra geenyaan. Kanaaf mallattooleen kunneen HIV wasting syndrome kan immoo agarsiistuu dhukkuba HIV AIDS jechuudha. Dhukkuba AIDS jechuudha. Agarsiistuu dhukkuba AIDS jechuudha. Haa ta'uutii garuu kaa mallattooleen biraarra hin jiraatu. Mallattooleen biraan akka ulfaatinni gadi bu'uu dura isinitti himee jira. Qaama gubaa kanallee isinitti himee jira garuu oral candidiasis yookaan immoo infekshinii faangasii afaan keessaa, infekshinii faangasii guroorroo keessaa akkasumas immoo dhiitoo garaagaraa gogaa irratti dhiitoon garaagaraa yookaan immoo kaansariin garaagaraan akka kaappoosii sarkoomaa, linfoomaa kan jedhaman garaagaraa ni jiraatu. Kana malees namoonni dhukkuba kana qabanii sadarkaa kana geenyan kaansarii fiixee gadaamessaatillee ni qabaatu jechuudha. Yoo dubartoota kaansarii fiixee gadaamessaatillee ni qabaatu jechuudha. Overall sadarkaa mallattoo amma jedhe kana arfan agarsiisu kana geenyan dhukkubni HIV AIDS sadarkaa badaarra gahee jira jechuudha. Namicha san sadarkaa badaarra gahee jira waan ta'eef dhukkubni kamiyyuu namicha san attack gochuu danda'a jechuudha. Dhukkubni kamiyyuu namicha san attack gochuu danda'a jechuudha. Egaa kanadha. Kanarraan dabalatee yaa waa'ee dhukkuba HIV AIDS namni baay'een ni beeka. Dhukkuba kana kan wayyu ittisuudha. Akkamitti akka ittisamu namni kamiyyuu beeka. Abstinaansii baay'ee fayyadamu, abstinaansii fayyadamu, wantoota akkasii meeshaalee waliin sheer gochuu dhiisuu. Paartinarii tokko ol wajjiniin wal quunnamtii saalaa raawwachuu dhiisuu yoo raawwatame immoo kondomii fayyadamu. Kana namni kamiyyuu beeka. Yommuu jiraate dhukkubni kun yoo kan jiraatu ta'e yaa dafanii qoricha jalqabuudha wanni gaariin. Qoricha jalqabnaan homtuu wanti ta'u hin jiru. Because mallattoon kun develop akka hin taane godha waan ta'eef qoricha namni seera fayyadame deemee even hanga vaayirasii sun dhiiga keessaa negative jedhamutti testi ta'ee haga jiru hin jiru jedhamutti illee deemaa jechuudha.
haga hin jiru jedhamutti illee deemu waan ta'eef kanadha waa'ee dhukkuba kanaa namni baay'een hin beeka. Garuu yoo gaafii gaafachuu barbaadan yookaan immoo wanti gaafattan yoo jiraate kommentii jalatti naa barreessaa. Waa'ee kanaatis ta'e waa'ee biraatis yoo gaafii qabaattan kommentii jalatti naa barreessaa. Deebii achi jalatti isiniifan deebisa. Har'aaf kanumaan isinitti himuu dhufe. Viidiyoo keenyaatiin hin jaalattu yaada. Viidiyoo keenya immoo jaalattan laayik godhaa. Yaada keessan nuu kaa'a. Kana irratti dabalataan immoo yaala garaagaraa yoo barbaadan kilinika giddu galeessaa wiirtutti yeroo garaagaraa nu argachuu dandeessu. Teessoon kilinikichaas magaalaa Sabbataa, magaalaa Shaggar, kutaa magaalaa Sabbataa, Aanaa Moglee naannoo dhaaba taaksii duuban gara lixaatitti argamna. Achitti dhuftanii nu haasofsiisuu dandeessu, yaalamuus dandeessu, gaafillee nu gaafachuu dandeessu. Kanatu jira. Fayyaa ta'aa, nagaan tura.